waldaa kanaaf yookiin uummata kanaaf dhaamu jechuudha. Lafa kana kan dhufe hundumtuu hidhaasaa eeggatee gala, inni dhukkubsatee dhufee dhibee isaatti fayyee gala. Lafa kana kan dhufe hundumtuu namni rakkoo fudhatee galu tokko iyyuu jiru. Waaqayyo hojii guddaa raajii kanaan hojjechaa jira lafa kana irratti. Isin gargaare begaree kee wajjin kan mari'attanii Waaqayyo maal isin gargaare? Waa Waaqayyo itti isin gargaarame muraasa dubbadhu mee. Ishi maqaan koo Darajee Kumarraan jedhama. Godina Qalee Wallaggaa irraa dhufe jechuudha. Waaqayyo wanta guddaa nuuf godhe yeroo ilaalamu salphaa fakkaachuu danda'a. Namni gaafa waan tokko itti ulfaatu yookiin gaafa rakkatu lafa leetu dhaba waan godhu wallaala. Nummoo kaleessa gada gooftaadhaan deemnee dhufne waan as geenyeefi Waaqayyo nu gargaara jennee abdanneetu wal ijaarree jechuudha. Isa booddee wal ijaarree raajii akka nuu kadhatanii fi asitti wal mariisifnee dhufnee argamne. Gaafa dhufnee argamnu hundi keenya tiksii qormaata hundi isaa deebi'u waan jedhamu bitannee jechuudha. Nuu kadhatanii isin keessaa namni tokko iyyuu namni gaddaa galu jiru hin milkooftu nu jedhanii nuu kadhatanii kun hundumtuu ta'ee Waaqayyo gara keenya gore jechuudha. Akka warra asitti kadhatame keessaa jechuudha namni tokko daa'imni koo na jalaa miidhamteetti jedhee wayyaa gaddaan uffanne mana koo keessaa abbaan manaan koo miidhameera jedhee namni wayyaa gaddaa hin uffanne waggaa tokko guutuu mana keenya cufnee ijoollee keenya wallaaltuu qaratti dhiibne jechuudha. Iddoo kanatti dhufnee yeroo keenya dabarsine Waaqayyo garuu nama tokko utuu salphisin nama tokko wayyaa gaddaa utuu uffachiisin karaa nagaadhaan nu milkeesse Waaqayyo bukkee keenya dhaabbate hojii keenyattis ija nuuf godhe jechuudha. Isaan nama milkeessu Waaqayyoodhaaf galata barbaachisa Waaqayyoodhaaf. Dhuunfaan koo galumaan ta'ee gaafa garee kootti deebi'u kun injee 8ffaa gaafa 5tti kan lafa kanarra dhufnee haala siyoosii keenyaaf kadhanne jechuudha. Gurmuu tokkoffaa turree yeroo sana jechuudha. Asitti walitti qabannee dhufnee kadhanne. Waaqayyo akkaataa addaa tokko keenyatti dubbate jechuudha. Akka nama dhuunfaatti waamaniiti kan isaan nu kadhatanii maqaa keenya waamanii gara nama 35 gaafa sana jechuudha. Maqaa dhuunfaa keenya waamaniitu nu kadhatan raajiinfaa. Hundi keessan iyyuu milkooftu jedhanii waraqaa qormaatii hundi isaa deebi'eera kan jedhu fudhannee galle hundi keenya. Maatiyoos 4 kaasuu sana. Qormaata hunda isaa deebi'u kan jedhu tiksicha fudhannee hundi keenya iyyuu galle. Namni milkaa'ina mammaatti nu keessan jiru. Jettanii kana keessatti mee gabaabsi dubbadhu. Ani maqaan koo Dagituu Gaaddisaan jedhama kan inni dhufe Shawaa Lixaarraati. Waaqayyo waan guddaa naa godheef immoo dhugaa isaa ba'uuf dhaabadhee jira. Kan Waaqayyo naa godhe keessaa jalqabuma obboloota koos dabalatee nun bara namaan adeemamu tun ta'e bara Waaqayyoon adeemamu warra baanedha. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Barri namaan adeemamu hin darbe yeroo isaa. Maaliifi siyoosiin akkatti turre duraan. Nuni utuu siyoosiin hin dhufiin kan hojiitti baane erga siyoosiin dhufe immoo namni namaanidha kan inni dhaqee qoramuu danda'u iyyuu qormaaticha kufuuf dhiisuu iyyuu danda'a garuu dhaqnee of ilaaluuf iyyuu carraan arga ture. Maqaa irratti qayyii barreessee ijoollee 22 fuudhee dhaqe keessaa siin hin beeku ijoollee 21 qofa qaba deebii yoo barbaade dhaqe kolleejjii naqamtee deemina himadhu naan jedhe. Achumaan namni guyyaa 30 yookiin ji'a tokkodha kan fuula keenya dura jiru akkamitti fayyaa biraa dhabna hin awwaalle jennamoo yeroo ishee nu biraa amma dhabamtu kan erga isheedhaan galgeettanii waluma faana nu gaggeessaa jedhanii jala muree inni baqaa fudhadhu naan jedheera wanta ta'e nu gaggeessaa duutee of biraa dhabnee hin jennu dhuguma immoo qarii guyyaa lamaatiif immoo ari'atamtee talli kunis nuun hin jedhani. Kanaaf sammuu kana nutti ulfaata waan ta'eef yookiin nu gaggeessa yookiin immoo bira nu darbaa jedhanii itti kufanii kana taphachiisi. Harkumti maqaa koo qayyii irra dibe sun maqaa koo barreessee attendaansii akka mallatteessuuf deebii akka nan itti fufee achi shaakala koo itti fufuuf Waaqayyo karaa naa banee fuunee nan deeme torbee isaatti nun deebinee as gallee Waaqayyoon mana keenyaafis dhaabatee anaanis dhala kootti reeffi koo galuu na oolchee dua ani dhukkubsadhee hospitaala ciise sanas na oolchee lola dhokataa utuu ani hin beekin irratti ta'e sanas na oolchee Waaqayyo deebisee obboloota koo wajjin qormaata kanas Karaa
Faarfannaan dhuga baatii kan itti aanu immoo warra taa'u kana keessaa kan warra amaneeti. Ameen ameen. Kan warra amaneeti jedhu. Digiriis baradhaa, dippiloomiis baradhaa, maastersiis baradhaa, maalis baradhaa carraa cufame barana Waaqayyo hin banaa. Galata fidaa Waaqayyoodhaaf galata. Maaltu sitti dhaga'ama? Baay'ee dangammadaa Waaqayyo guddaa isaan haa eebbisu. Galanni dhufu Waaqayyoodhaaf ammayyuu. Maaltu sitti dhaga'ama sa'aatii kana mee? Milkaa'uu keetiif maaltu sitti dhaga'ama? Baay'een gammade. Kan gammadeef galataa fidu. Maaltu sitti dhaga'ama mee? Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Ammayyuu galata fidaa Waaqayyoodhaaf. Galata walirraa jinne fidaa. Maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Galanni dhufu Waaqayyoodhaaf. Maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Harki walitti sabuu Waaqayyoodhaaf ammayyuu. Maaltu sitti dhaga'ama mee? Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Harka keessan ammayyuu. Maaltu sitti dhaga'ama? Waaqayyo lafa kanarra humnaa waan jiruuf gammachuu guddaatu. Harka keessan ammayyuu Waaqayyoodhaaf. Maaltu sitti dhaga'ama mee? Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Waaqayyoodhaaf ilillee galata iyyaa. Haleluuyaa. Maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaatu. Galata fidaa. Galata. Maaltu sitti dhaga'ama? Hojii guddaa Waaqayyo lafa kanarratti hojjeteef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Waaqayyoodhaaf galata fidaa. Maaltu sitti dhaga'ama mee? Waaqayyo oolmaa guddaa waan irraa qabuuf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Galata ammayyuu. Waan namni keessatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Galata fidaa ammayyuu. Waaqayyo waan namni keessatti ililleedhaan galateeffachuun Galata ilillee. waan namni keessatti galata guddaan dha. Galanni barbaachisaa Waaqayyoodhaaf. Waaqayyoon gammada sirriitti Waaqayyo alfa. Galata walirraa jinne. Waan nama keessatti gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Galanni dhufu. Galata fidaa ammayyuu. Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Waaqayyoodhaaf galata. Waan nama keessatti gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Galanni dhufu ammayyuu. Gaarsa harka Waaqayyoof gammachuu guddaa natti dhaga'ama.